Hiriyaa ergan qabadhe ji'a 3 raajiin tokko dheengaddaa namatti wajjiniin jirtu kun kan kee miti jedhee isatti raaje. Nuyi walumaan jirra. Walis hin jaallanna. Waan gara fuulduraas immoo walii wajjiniin haasofneerra. Kanaaf maal goonuu na bira hin darbinii natti himii waan jedhudha. Raajii raajamu aameen jennee fudhachuun akka nurra hin jiraanne Waaqayyo dubbii sagalee isaatiin nu barsiisa. Ergaa Yohaannis 4:4. Raajiin nuyi aameen jennee fudhachuun nurra jiraatu raajiin raajii caalu sagalee Waaqayyooti. Dhiirri tokkoo fi durbi tokko gara gaahilaatti adeemuudhaa fi raajii dhaggeeffachuu utuu hin ta'in akka dubbii sagalee Waaqayyooti ta'uutu irra jiraata. Inni tokkoffaani inni nama amaneedha. Isheen nama amanteedha. Sagalee Waaqayyoo inni amanee ishee amante fuudhuun akka irra jiraatu, isheen amante nama amaneetti heerumuun akka irra jiraatu nutti hima. Inni lammaffaan wal hin jaallattu. Isheen si jaallatti, ati hin jaallattaa. Inni sadaffaan wal baruudha. Nama heerumtee abbaa manaa gadhiisteedha moo nama jalqabuma isheetii kaatee gara gaahilaatti dhufaa jirtuudha. Inni dhiiraas nama fuudhee haadha manaa gadhiiseedha moo nama jalqabuma isaatii kaasee gara gaahilaatti dhufaa jirudha. Inni haadha manaa godhachuuf ka'u kuni isa hin kabajji, ulfina isaaf illaatti moo hin tuffatti. Innis immoo hin jaallataanii moo hin tuffataan. Gaahilli tuffiin keessa jiru baay'ee waan hin adeemneef. Waaqayyos immoo gaahila akkasitti waan hin gammanneef. Gaahilli Waaqayyo keessa jiru Waaqayyos ittiin ulfaataa. Gaahilli sunis hin eebbifama. Kanaaf gaahila keessanii akka dubbii sagalee Waaqayyootti godhadhaa malee raajii dhaggeeffachuudhaan akkasin gaahila kana hin dhaabbanne isinin gorsa.